Itoophiyaan hidha laga Abbayyaa irraa humna maddisiisuu jalqabuu ishee dilbata kaleessaa ka beeksifte yoo ta'u sirna eebbaa kana irratti kan argaman muummichi ministeeraa Abiy Ahmed akka dubbatanitti biyyattiin humna yookaan enerjii qulqulluu fi haaressuun danda'amu biyyootii ollaashee kan Afrikaa Masrii fi Sudaaniin dabalatee karaa isaanis Awurooppaa tajaajiluuf walta'iinsa addunyaa jajjabeessuu irratti xiyyeeffattee jirti jedhan. Walta'iinsa kutaa kan ilaaleen ennaa dubbatan Itoophiyaan bishaan laga Abbayyaa hojii misoomaa ka biroof kan hin gargaaramne ta'uu agarsiiftee jirti ka jedhan muummichi ministeeraa Abiy kunis bishaan kun guutee dhangala'uun hawaasaa fi biyyootii isaan gargaaraman akka hin miineef jedhan. Hidhi laga Abbayyaa ijaarame kun lafarraa hojjaansaa meetira 155 ta'e kun yeroo hojiinsaa xumuramutti ardii Afrikaa keessatti guddicha ta'uuf jira. Tarbaayinii qabu 13 keessaa tokko dilbata kaleessaa hojiisaa ka jalqabe yoo ta'u elektiriikii meegaawaatii 375 kan maddisiisu ta'uu hojii gaggeessaan sadarkaa olaanaa kan hidha sanaa injiinar Kifilee Horoo oduu gabaastota iddoo sanatti argamaniif ibsanii jiru. Tarbaayiniin lammaffaan baatilee xiqqoo keessatti hojii yeroo jalqabu humni amma maddisiisaa jiru kun dachaan akka dabalu ibsameera. Ijaarsi piroojeektii doolaara biliyoona 5 baasisu kun bara 2021 ka jalqabame yoo ta'u ennaa hojii isaa guutummaatti xumuru immoo humna elektiriikaa meegaawaatii 6,500 maddisiisuuf jira. Hanqinni bishaanii na mudataa yaaddoo jedhu ka qabdu Masriin ijaarsa hidha kanaa mormitee turte. Kan duraan ijaarsa hidha kanaaf deeggarsa kennaa turte Sudaan boodarra Masrii cina dhaabbachuun lameenuu dhimmi kun nagaaf tasgabii kutaa sanaaf sodaa akka ta'e gola nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaatti iyyachuun isaanii ni yaadatama.